Nagaa akkam jirtu hordoftoota keenyaa irraa akkaataa seetingii bilbila keenyaa qofa fayyadamuudhaan daataa bilbila keenyaa qusachuu dandeenyu ilaalla. Kunis appilikeeshinii tokko malee seetingii bilbila keenyaa irratti argamu qofaan daataa bilbila keenyaa amma tokko qusachuu dandeenya. Kana ilaaluudhaaf kallattiidhaan gara seetingii bilbila keenyaatti dabarra. Isa egaa dabarree booda connection kan jedhu kana banna. Connection kan jedhu egaa bannee booda daataa usage kan jedhu kana ni banna. Daataa usage kan jedhu egaa bannee booda mobile data usage kan jedhu kana ni banna. Isa bannee booda bifa kanaan appilikeeshinoota bilbila keenya irratti daataa gurguddaa fayyadaman yookiin daataa bilbila keenyaa fixan tartiibaan nuuf fideera. Isa nuuf fidee booda bifa kanaan ni banna. Isa bannee booda maal jenna allow background data usage kan jedhu kana off goona jechuudha. Bifa kanaan off yoo goone yeroo nuti bilbilatti fayyadamaa hin jirretti background bilbila keenya irratti daataa bilbila keenyaa hin fayyadamu jechuudha. Kanaaf bifa kanaan appilikeeshiniiwwan hundarratti deemuudhaan off gochuu ni dandeenya. On yoo ta'e off gochuu ni dandeenya. Bifa kanaan background data kan jedhu kana off goona jechuudha. Kanaaf bifa kanaan appilikeeshinii tokko malee daataa bilbila keenyaa qusachuu ni dandeenya. Odeeffannoon kun gaarii akka ta'e abdiin qaba. Subscribe gochuu hin irraanfatina.